Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoo nagaan Waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif baay'atu ani Yoosef Daadhiin jedhama. Guyyaa irraa kana immoo walaloo xinnoo tokko qabadhee isiniif dhufeera. Walalicha kanaanis akka eebbifamtan abdii guddaan qaba. Wanti duree walaloo kootii akkas jedha: Gooftaadhaaf amanamoodha. Gooftaaf amanamaa hundumti keessanii maqaa qofan ta'in amantiin keessanii hojiidhaan mul'isaa amantii keessanii. Hojiidhaan mul'isaa amantii keessanii. Gooftaan waan nutti kenne isinuu beektanii wangeela Waaqayyoo moo'ina waaltanii karaa foonitiinis isaan duroomtanii hiyyeessa jijjiiree Waaqayyo gooftaanii hiyyeessa jijjiiree Waaqayyo gooftaanii kan qotiyyoon qabnes qotiyyoo bittanii warri mana hin qabnes mana ijaarrattanii kana qofaa miti waan isiniif ta'u hundaa guuttattanii haala jireenyaatiin hundaa ol taatanii jireenya bareedaa jiraachaa jirtanii. Safuu wangeelli akkanatti nama jijjiiraa idaa argitanii nama jijjiiruu isaa inni himtu azaabatti inni sin deebi'a gara gooftaa isaatti. Egaa amma jijjiiramnee wangeela gooftaadhaa lallabuu dagannee qabeenyuma keenya maalumaaf mo'annee Waaqayyoon caallatti maaliif of jaallanne? Gooftaan Yoonaas ergee gara naannaweetti Yoonaas garuu hin deemne lafa ergametti. Kan gooftaadhaa dhiifnee maaliidhaaf adeemnaa gara barbaannetti? Tarshishiin dhaquudhaaf markaba yaabbate garuu hin milkoofne adamnitti hammaate. Amanamuu dhabuun gooftaa gaddisiisuu badhaasa Waaqayyoos ofiin of dhabsiisuu baranuuf kenname irra ofii keenyaa ciisuu dhaloota booddeellee daran gaddisiisuu macaafa keessatti mees hin deebisu wangeela Maatewos 25 irraa hin dandeessu teessanii dubbisu yaattiin hojjetaniif warqee itti kennee ofii isaatii immoo biyya fagoo deeme. Hojjetaan amanamne tokkotu argame akka waan hojjetu gooftarraa hin fuudhe hammaare garuun hojjennee ni achumaan awwaale. Gooftaan akka dhufu isatu wallaale. Iyesuus hin dhufa bara keenyatti illee wangeela Waaqayyoo isa sitti kenne awwaaltee mo'atillee isa sitti kenne lakkaa'achuuf jira. Wanti bu'aa buuftee meeshaa harka jira. Bara keenya kana dhibaa'ummaa jira. Dhibaa'ummaan akka hin badhaafamne nu taasisee jira. Hojjetaa dhibaa'aa ta'uu hin barbaannu nu bara keenyatti wangeela labsina hanga handaaratitti. Wangeela labsina hanga handaaratitti. Ifa ibsinaa fi warra jiran dukkanatti. Seexanaaf garba ta'anii maaf jiraataniiti. Duula hafuuraatiif qophaa taati seexana hariinaa biyya faraqqasaati. Ati aboo qabdaa nama qoosaa miti uumama seegaa wangeela Waaqayyoo labsin taayiniiti. Saba keef quuqamii akka Daawititti isa Gooliyaad ta'e dha'i gombisiiti. Daawit ilmi isee tikseedha seenaansaa amaneetitti kennee isee hoolota isaa takkaa hin nyaatamne hoolonni abbaasaa. Lafa tikaatitti lola shaakalchiise amanamuun isaa gonfoo argachiise amanamuun isaa badhaasa argachiise. Wangeellumna qabaa hundattuu beeksisi wangeelicha kanaan daandirraa kan badanis daanditti deebisi. Asirraa yoo dhabdes mindaa kee acholitti galmeessi. Wangeellumna qabaa addunyaatti labsi. Humna qabaachuu isaan dukkana ibseera lubbuu du'aa feegan baay'ee baraareera. Annamaan hin jedhu ofirratti argeera. Du'a koo jireenyatti gooftan geeddareera. Inni na gargaare maqaan isaa Waaqayyoo wangeela lallabuu koon anoof hin jaju yoo lallabuu baadhee garuu anaaf wayyoo jedha Phaawulos garbichi Waaqayyoo. Amanamaa ta'ii adaraa Waaqayyoo maaloo nyaatiniiti. Raajonni Waaqayyoo wangeelicha kana nu biraan kan ga'an morma dhabaniiti. Dhugaatuu qabanuu awwaalamaniiti. Seenaati isaan hima hanga ammaatitti. Hojiitu isaan hima hanga ammaatitti. Atis bara keetti ibsaa kan kee ibsi maaloo rafiniiti. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 60 irratti ifni sii dhufuusaa dubbata sirritti. Ifni kee dhufeera kaatee akka ibsituuf leencichi Yihuudaas aboosiif kenneera.
amanamuu keetiin gooftaa gammachisi dhaloota dhufuufis seenaa wayii dhiisi isaaf amanamnaan in argatta badhaasa irrattisi hojjetaa dhibaa san harkaa fuudhati amanamaaf kennaa jedhe gooftanisi amanamuu keetiin badhaasa moo'ichaa in argattaatisi amanamuu keetiin badhaasa moo'ichaa in argattaatisi badhaasa argachuuf karaa qajeelani hojjechuun dhiisinaa dhiiraaf dubaraani waaqayyoof hojjechuuf carraan kun keessanii amma sitti fufaa dorgommii keessanii waan na dhaggeeffattaniif hundumtuu teessanii guddaa eebbifamaa maqaa Yesuusiini guddaa eebbifamaa maqaa Yesuusiini kanaan itti dhaladhee waldaa Masar Kiristoosii tokko jedheen caafee walaloo anis kanaan hin dhaabbatu inni fufaa ammasii waaqayyotu fedhee karaa kanaanis warri kennaa qabdan karaa hundumaani gooftummaa isaa kana labsaan taayinaati walaloo xumuree ingaa asirratti kana kan qopheesse ani Yoosef Daadhiitti kanan hojjedhu moo hojii waaqayyooti guddaa galatoomaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu waan dhaggeeffattaniif